السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii hordoftoota maatii Dr. Abdusee hundi keessanuu baga nagaa taatan isiniin jedha. Har'a waan ajaa'ibaan qabadhee dhufe waan nama gaddisiisus qaba. Waan nama gaddisiisas nama kolfisiisas wal makaadha wantichi. Gadduufittis uummanni kun nama waggaa 15 olii nama of beekudha. Callisuuttis foon jabbii nuti ta'e bar foon jabbii ta'e wantichi. Foon xobbee. Bilisiginnaa waan isin godhaa jirtu yeroo laalu keessattuu godina Jimmaa kanatti maaliif hammaate kan jedhu baay'ee tokko garaana nyaata. Uummanni kan keenya miskiinni ganama qaawwaa akaayiidhaan buna dhugee qixxaa qosheedhaan raafuu akkana walitti cabsee nyaatee misaadhaaf yaadda'u mabraatii yoo bade daakuu mana keessaa kan hin qabne ollaarraa liqeeffachuudhaaf gaafatee dhabee kan agabuu oolu. Ummata miskiina akkanaa walitti dachaaftanii baadiyyaarraa dirqamaan milishaa itti ergitanii yaaftanii tiriningiidha jettanii wanti isin godhaa jirtan kun maali? Amma biyyi kan keenya ofiifuu yeroo kana maaqabii addunyaan isin irratti gatteenu ummanni keenya rakkina hammaa keessa xaa'oo yookiin madaabaraa waan ittiin qotatee minaansaatti facaafatuufuu yaaddoo keessa jira. Kaadiroonumti oppiidiyoodhaa barreessaa jiru gizee tokko tokko nan arga waan biyyi keenya keessa jirtu. Yeroo kana uummanni kun silaa waan qabu zaappaadhaan illee ta'u warri intiniin jenne qotatee rakkina dhufaa jiru kanaaf of qopheessuudha. Rakkinni dhufaa jiru isa Itoophiyaatti bara sabaatti jedhamu sana rakkina dirqii Itoophiyaatti bu'ee uummanni beelaan dhume addunyaarraa rakkinaan uummata miiliyeenatti lakkaa'amu dhume. Inni amma Itoophiyaa keessatti ta'uuf deemu kanaa hunda. Isin yeroo kanatti uummata miskiina kana leenjiidha jettanii yeroo gadi baaftanii batalay kan dhiiraa rakkoon qabu dubartoota haadha keessan mana keessanii haati keessan keessa jirti amma warri aangawotarra jirtan warri amma ummata kana yaaftan haati kan kee yookiin adaadaan kan kee keessa jirti dhugaa rabbii wala gaafannu warra leenjii dhettanii gayyaaftan kana keessa hin jirtu. Ummatuma miskiina aangawota mootummaa keessaa firan qabne tokko yoo du'ellee namni isaaf gaddu hin jirre qofitti yaaftanii harmee kan kooti isin har'a gabaa keessatti karaa irratti aspaaltii irratti gadi yaaftanii tiriningi dhettanii kanatti garaan ciibsattan kun harmee kooti harmee nama hundaati. Garuu harmeen kan kee keessa hin jirtu harmee hiyyeessota harmee ilmaan hiyyeessaa qofa dirqamaan mootummaan akkana ajajee jira gabbaatii leenjii fudhaa biyya tokko kana jettanii gaafa uummata gayyaaftan xinnuma isinitti hin dhaga'amu. Wallaahi imimaan kan koo qabachuun dadhabe an takkaa waan akkana argeen boo warabbal kaabanan boore. Lakkaa biyyattiin kan keenya ummata miskiina kanatti akkana taphataatti aangoorra turuudhaaf jecha ummata miskiina kan ijoollee korra qeerroo giroo jaraati timnaan otuu dhagaan otuu jedhanu jaamanii deemanii dhumaarani anaa nyaatuun qabu kan dargaggoota warra quufee ganda keessa taa'e utaaluurra dhaqee haduuyu. Garuu haadholii keenya irraa nuu bu'aa yaa warra bilisiginna aangoorratti isin tiksuu hin danda'u haadholiin keenya miskiinni karaarra gangalattee. Turaabii keessa haadholii keenya gangalchitanii aangoorra turuudhaaf isiniif hin ta'ula. Gorsa kana dhaggeeffadhaatii of yaadadhaa yoo dandeessan. Wallaahi aangoorra guyyaa tokkoof isiniif hin dabalu. Yoo dallansuu ummata oppiidiyoon bara akkanaa ummata gadi yaaftee akkana goote seenaa keessatti isiniif barraa'u ta'e barraa'aa jira. Wanti isin godhattan hundi guyyaa guyyaadhaan galmee seenaa irratti galmaa'ara. Wanti isin Oromoo irratti erga dhuftanii aangoo qabattanii inni isin TPLF wajjinii waggaa 27 Oromoo irratti gootan hundinuu galmaa'aa jira. Eruu inni isin amma keessa jirtan kun hundarra caaleetum baay'ee garaa nama gube baay'ee tokko baay'ee garaa na nyaata. Dhiisaa maaloo ofii keessanii guyyaa misaa filattanii nyaattanii biddeenni yoo isinii ta'uu dide daabboo nyaataa waxii yoo qabbanaa'e gadi baaftanii gannaqaa akka barbaaddan zannattu warri aangawoota mootummaa amma uummata miskiina gayyaaftan kun tijjaaniin amma uummata walitti qabee uummata surreellee hin jijjiirratin ummata akka qonnarraa ka'e maratallee lafan ka'atiin dachaasee godalaay harka kee kara bitaa harka kee kara mirgaa jedhu kun ofii isaatii itti kolfa jechuudha. Yeroo deemee dhugaatii isaa qamaqqamee ija banii isaa godhee fa'a jedhee ummanni miskiinni kun waan itti galu. Leenjiidha jennaan amma ummanni baay'ee hunjaarsaaf jaartiidhaan gayyaaftanii leenjiidha jettanii ummata waa tokko dhaqee juuntaa gochuu hin danda'u. Wanti isin xiyyaaraan addunyaarraa waraana meeqatti kadhattanii dadhabdan kun shaneen isin guyyaa afuritti balleessina jettanii duultanii waa meeqa mabraatii irraa balleessitanii intarneetii cuftanii waa meeqa gootanii balleessuuf dadhabdan kana ummanni miskiinni akaafaadhaan gajaraan
zaappaadhaan gabbahee fixaa jettanii yoo of dhamaasuu taate malee bu'aa tokko isiniif hin qabu. Dhiisaa yaa warra bilxiginnaadhaa ummata keenyatiin taphatinaati. Maaloo dhiisaa. Cubbuu isiniitiin ta'uu harmee kan keessan mana keessatti isboonjii gaarii irra ciibsitanii nyaata jijjiiraa fi shaaworii amma akkasiin galtu mana mijaa keessatti jiraachisaa warra miti amma jaartiin taa'ee danda'a jirti tiriiningii kana keessa. Harmeen taa'ee danda'a jirti, harmeen ayluu addunyaa jirti. Warra Jimmaatii immoo harmeen tamkiin jirti. Harmeen Tijjaanii jirti. Nam tokko hin jiru. Warra baadiyyaarraa firan qabne warra miskiina ofittiidha kan itti yaa'ee akkas godhamaa jiru. Batalee kan garaa koona gube ummata Jimmaatti maaliif duulamaadhaan bar ummanni miskiinni Jimmaa haa jiraatu. Bar gurbaa godoloo kana tunu keessaa dhalate malee sababni ummanni Jimmaa sababa gurbaa kana ganda keenya nama keenya jedhee dararamuuf hin jiru bar. Oppiidiyoon amma siyaasni isin ittiin deemaattu gandummaadha. Abiyyi Jimmaadha ummanni Jimmaa abiyyiin aangoo irratti daqiiqaa tokko tursiisuu hin danda'u waan addunyaan jibbee xireeffate Jimma gangalatee sangaa kennee hoolaa kennee waa tokko gochuu hin danda'u ummata Jimmaarraa bu'aa. Ummata keenya miskiina haa qotatu haa nagadatu maaltu isin rakkise? Maaf ummata darartu? Maaf of darartu? Waan hin dandeenye aangoo irra turuudhaaf maaliif maraattu? Guyyaa lama sadii isin waggaan sadan kun aangoo irra turre jedhaa jirtu sinam. Waggaa sadan kanaayyuu bar biyyan bulchine isin diigaa turtan ummanni isinitti funyaan isin qabate biyya bulchuu jechuun yoo ummanni isin jaallattee tasgabbaahee biyyi nagaadhaan isin hordofee isin dhaggeeffatee karaa misoomaa irratti jaalalaa ummata waliin mari'attanii biyya bulchuu jechuun kana malee ummata dirqamaan hiriira naa bahaa na utubaa leenjiidhaa gabbahaa maalodhani ummata hiyyeessa qofa gadi yaasanii maal jechuudha kun? Waa tokko bu'aa tokko isiniif hin qabu. Ummata kana gadi yaastee dhiiftee juuntaanis ta'ee shaneenis jedhee dhufee finfinnee qabachuudhaaf qabsoon inni godhaaru warri amma godhaaran kun waa tokko bara wayyaaneetis gaafa wayyaaneen dargii cabsitee dhuftu ummanni kun akkuma kan warruma dargii deeggaraa dhufe wayyaaneetti garagalee mootummaan nuu jijjiirame hojjete ta'aatiin alaala abduseen ilaa arraba koorraa rifeensa buqqisa. Ummanni har'a akkanatti isin dirqamaan baasaattan kun gaafa isin kuftanii qilee buutan akkuma kana hiriireetiyyuu mootummaa haaraa dhufu mootummaa ce'umsaa ummanni dhaabbatu kurrifatee deeggaree fardaan bahee simatee maaloo keenya jedha ummanni homaan beeku. Ummata siyaasan beekna hin dararinaa. Isin warri siyaasa keessan karaa waraanaatiin isa ta'u ummata miskiina ficcisiisuurra yoo dandeessan qeerroo warra of wallaalaa birriidhaaf jedhee dhufee isinitti makame leenjii isaatii ficcisiisaa. Sanaanachi wanti isin gochuu dandeessan tokko maaltu jira? Hin jiru. Garaa kan koona nyaate baay'ee garaa nama nyaate.